Umurii waggaa 80tti siqu kan qabu kolleejiin fayyaa hospitaala Adaamaa bara 1938 hundaa'e. Bara 1970 eegalee ammoo gara harka mootummaatti galuudhaan uummata gara bahaa jiru kana bal'inaan tajaajiluudhaan beekama. Hospitaalli kun maqaa adda addaatiin waamamaa kan ture. Kolleejiin fayyaa hospitaala Adaamaa yeroo ammaa tajaajiloota babal'aa sadii kenna. Tajaajila wal'aansaa bal'inaan ni kenna. Itti aansuudhaan immoo tajaajila barnootaa akkasumas tajaajila qo'annoo fi qorannoo kenna. Hospitaalli kun gara bahaatti argamuu isaatiin godinaalee Oromiyaa kanneen akka Baalee, Arsii lamaan, godinaalee Harargee bahaa fi lixaa, naannolee Affaarii fi Sumaaleetiif tajaajila rifaraalaa ni kenna. Hospitaala kana keessatti hawaasa hedduutu wal'aanama. Ayyaana cuuphaa sababeeffachuudhaan tajaajila hospitaala kana keessatti kennamu daawwachuudhaaf gara hospitaala kolleejii fayyaa Adaamaatti imalle. Dhaabbilee fayyaa seenaa biyyattii keessatti umurii dheeraa lakkoofsisan keessaa tokko kan ta'e kolleejiin fayyaa hospitaala Adaamaa baay'ina tajaajilamtootaa fi giddugaleessa bahaa biyyattiitti argamuusaa bu'uura godhachuudhaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2003 irraa eegalee bu'uuraalee misoomaa fi humna namaatiin gahoome gara kolleejii fayyaa hospitaalaatti guddate. Kolleejiin fayyaa kun dhaabbilee fayyaa tajaajila barnootaa, wiirtuu qo'annoo fi qorannoo akkasumas tajaajila fayyaa iddoo tokkotti kennan keessaa isa tokko. Ayyaana cuuphaa bara 2015 sababeeffachuudhaan tajaajilli dhaabbaticha keessatti kennamaa jiru sadarkaa akkamiirraa akka jiru tajaajilamtoota ogeeyyii fi maanajimentii dhaabbatichaa waliin turtii taasisneerra. Waqtii ayyaanonni uummataa keessattuu ayyaanonni akka cuuphaa dirree irratti kabajamanitti wiirtuuwwan fayyaa yookaan dhaabbileen fayyaa hedduun tajaajilamtootaan akka dhiphatan ni beekama. Kanneen keessaa hospitaalli kolleejii fayyaa Adaamaa kan tajaajilamtoonni hedduun keessatti argamanitti argamna. Ogeeyyii fayyaa tajaajilamtootaa fi hooggantoota hospitaalichaa dubbisuudhaaf jenna. Wiirtuun kun wiirtuu yaala ariifachiisaati. Hooggantoonni hospitaalichaa na cinaatti argaman Provoostii waliigalaa Dr. Baqqaanaa Lammeessaa fi Meedikaal Daayirektarii hospitaala Adaamaati Dr. Bashir Abdallaa. Isaan wajjin wiirtuu kana ilaalla gara keessaatti seennee jenneetu. Tajaajila wiirtuu kana keessatti kennamu kan nu daawwachiisan ammoo Meedikaal Daayirektarii hospitaalichaa Dr. Bashir Abdallaati. Wiirtuu yaala ariifachiisaa keessatti argamna emerjensii keessatti. Hospitaala keessan keessatti tajaajilli wiirtuu kanatti kennamu maal fakkaata? Sadarkaa maalirra jira? Keessattuu yeroo ayyaanotaa kana maal fakkaata? Tole. Kolleejii fayyaa hospitaala Adaamaatti kutaa amma itti argamnu kun kutaa emerjensiiti. Kutaa tajaajila dhibee ariifachiisaa. Akkuma amma laallu kutaan kun kutaa calalliiti. Jalqaba dhukkubsataan dhibee ariifachiisaa dhukkubsatee kamuu kutaa kanadha kan seenu calalameeti kan ba'u jechuudha. Fakkeenyaaf amma dhukkubsattuun isheen kun asitti laallamtee maashinii kanarratti kun laaluun danda'ama calalamtee keessa galtee kutaa kamitti yaalamti? Kutaa dhibee ariifachiisaa kan dhibee keessoo moo kan dhibee opereeshiniin yaalamu moo kan dhibee sadarkaan isaallee adda ba'a. Yellow, green, red jedhamee sadarkaa qaba. Sadarkaa dhukkuba sana adda ba'ameeti. Sadarkaa sanarratti hundaa'eeti keessa galtee kan ilaallamtu. Kanaaf inni kun kutaa calalliiti. Fuuldura yookiin immoo seensa balbala kutaa dhibee ariifachiisaati. Akka waliigalaatti immoo kutaa dhibee ariifachiisaa keessa bal'aadha. Keessa seennee ilaalla jechuudha. Yeroo ayyaana gurguddaa namni dirree irratti ba'ee kabaju tokkoffaa dhaabbileen fayyaa baay'een cufaadha. Tajaajiloonni biroo cufaadha. Tajaajilli emerjensii kun isadha kan uummata tajaajilu. Lammaffaa immoo yeroo ayyaana kana namni sababa miidhaa adda addaatiin balaa konkolaataa ta'uu danda'a namni bakkaa bakkatti yeroo socho'u keessattuu Adaamaan karaa guddaa baha Itoophiyaa irra waan jirtuuf balaa konkolaataatiif baay'ee saaxilamtuudha. Gara keessaa osoo nama balaa konkolaataatiin namoota miidhaman hedduu arguu dandeenya. Yeroo ayyaanaa immoo dhukkuba biroo kan nyaataan wal qabatan kan sochii adda addaatiin wal qabatanii baay'eetu jiru. Namni wal loluun walitti bu'uunis jira. Kutaa baay'ee namni baay'een itti ba'atudha. Kutaa guyyaatti yoo xiqqaate namni 200 300 itti ilaallamudha. Hospitaalli baay'ee tajaajila seektara biraatiin adda kan taasisu guyyaa ayyaanas ta'e guyyaa biroos hojiin keessattuu kan kutaa dhibee ariifachiisaa kun akkuma jirutti itti fufa jechuudha. Guyyaa ayyaanaa yoo xiqqaate kutaa kana keessatti haakimii 3 qabna kan ramadamee sa'a 24 as hojjetu. Narsoota gara 9 ta'an qabna kutaa kana qofaaf jechuudha. Dabalataan tajaajila opereeshinii, tajaajila baqaqsanii yaaluu fi tajaajila dabalataa waan barbaachise immoo hakimoonni biraas kan yaamamanii dhufan jiru kanarratti dabalataan jechuudha. Yoo humna isaaniitii ol ta'e yoo xiqqaate ogeessa
narsii fi sanaa ol ta'e nama 12tu guyyaas halkanis guyyaa ayyaanas asitti ramadamee hojjeta. Namoonni kun qophii ta'anii guyyaa ayyaanaan dam qophii addaatu taasifama jechuudha. Maaliif rakkooleen uumamuu waan danda'aniif jechuudha. Akka ogeeyyiin fayyaa wiirtuu wal'aansaa ariifachiisaa keessatti argine jedhanitti lakkoofsi dhukkubsattootaa gara kolleejii fayyaa hospitaala Adaamaatti dhufan yeroodhaa gara yerootti dabalaa waan jiruuf humna qaban hundaan tajaajilaa akka jiran himan. Maqaan koo Siyyum Magarsaan jedhama. Itti qabatama kutaa narsoota kutaa emerjensii ga'eessotaati. Asirraan hojjedha. Egaa kutaan garaagaraatu dhufa. Akkuma jalqaba seentanii kutaa jalqabaa san kutaa tiraajii sanirraa dhufu. Kutaa sanirraa haalli dhibee isaanii baree kutaa kutaatti ergamu. Kanaafuu kutaan kun immoo kutaa jalqaba operaasyoonii osoo seeniin dura kutaa itti moodaaliitiiwwan garaagaraa hojjetameetoo gara operaasyoonii seenanidha. Sarjikaal risasteeshinii ruumii jedhama. Kutaan kun isaadha. Asitti jalqaba gara OR osoo seeniin jalqaba asitti simannaa godhamee fi garas darban jechaadha. Yeroo ayyaanonni akka cuuphaa kun kabajaman ayyaanonni biraas ayyaanonni uummataa kabajaman yaalii ariifachiisaa kanatti namni isinitti baay'ataa yaa'anii jedhu jira. Akkamitti tajaajiltu wantoota akkasii koomitimentiin keessan maal fakkaata? Egaa yeroo ayyaana jiru akkuma beekamu hin baay'ata. Keeziin kan emerjensii as dhufu hin baay'ata. Haalli jirus maali tiim ispiriitiidhaan hojjetama. Tiim ispiriitiidhaan fakkeenya osoo balaan tokko uumame ta'ee balaan makiinaa uumame ta'ee iddoo jiru ogeessi jiru waamamee dhufa balaasan tiim ispiriitii keenyaan wal ta'umsa tokkoon gaggeessina jechaadha. Hin baay'ata beekamaadha. Namoonni bulan immoo apartaayimii namoonni ta'eetiniin waan baay'atuuf haala san gurmuudhaan dhukkubsataa jiru yaallamee gara iddoo jirutti gaggeessama jechaadha. ይሄ የኢመርጀንሲ ዲፓርትመንት ሩም ክፍል ነው። አንደኛው ክፍል ይሄኛው ምንድነው? ሜዲካል ፔሸንቶች ከትራውማ ወይንም ሰርጀሪ ነክ ካልሆኑ ኬዞች ውጭ ያሉ የሜዲካል ኬዞች በውስጥ ደዌ በሌሎች ኢንፌክሽኖች በማላሪያም ሊሆን ይችላል ቲቪ ምናምን ያሉ ታካሚዎች ምናልባት መተው የሚታዩበት ሩም ነው። አዲስ ፔሸንቶች ማለት ነው። ኦልሞስት ክፍሉ እንደሚታየው 10 ቤድ አለው። ከ10 በላይ ደግሞ ያው ፔሸንቶች በጣም ፐር ዴይ በጣም ፍሎ ስላለው ኦልሞስት የተወሰኑት ወንበር ላይ ቁጭ ብሎም ቢሆን እየታዩ ነው ያሉት። ያው ፐር ዴይ አረ ምንም በቃ ኦልዌይስ ነው። ያው አንደኛው ችግር ምንድነው? ያው በአካባቢያችንም ተጨማሪ ሆስፒታል የመንግስት ሆስፒታል ስለሌለ ያው ከፕራይመሪ ሆስፒታሎችም ከሄልት ሴንተሮችም ሪፈር የሚደረጉት ወደዚህ ስለሆነ በአብዛኛው ፕላስ ደግሞ እንደ ከችመንት ኤሪያ እስከ 5 ሚሊዮን ከችመንት አትሊስት የኛ ከችመንት እስከ 5 ሚሊዮን ህዝብ ይደርሳል። ስለዚህ ያው ከተለያዩ ክልሎችም ሊሆን ይችላል አፋር ከሶማሌም ከሀረሪም ይመጣሉ ከአማራ ክልልም አጎራባች ክልሎች ከደቡብም ሊመጡ ይችላሉና ያንን ነው አኮሞዴት የምናደርገው። ስለዚህ ፐር ዴይ አትሊስት ከ60 እስከ 70 ፔሸንት ልናይ እንችላለን ማለት ነው። Tajaajilamtoonni wiirtuu wal'aansaa ariifachiisaa keessatti argine dubbisnees tajaajilli ogeeyyiin kennan gaarii ta'us baay'ina tajaajilamtootaatiin waan waliin simneef dabaree eeggachuu fi siree qabachuuf akka rakkatan himani. Ani kaleessa sa'a 6 irratti fidee dhufe akka dur nama rakkisa bakkeen kun dur jedhama. Ani garuu kaleessa bakkatti qorichas naa kennanii fi raajillee naa kaasanii haga humna isaaniitiin haga danda'aniin uduun injifatin bakka kana ga'ee qorichas argatee wal'aansas kennamu akkamidha? Wal'aansa amma wantiin eegaa jiru raajidha. Raajiin anabbabamee yoo dhufutti siif laallama naan jedhaniiti. Inna raajiin eegaa jira. Tajaajilli ogeeyyiin asitti isinii kennan tajaajilli hospitaalichaa akkamitti ibsitu? Tajaajilli hospitaalichaa baay'ee fooyya'aadha haga duraatirra. Haa ta'u malee garuu gahaa muti. Maaliif namni hanqataadha bakkeen dhibamaan irratti ciiseetoo yaalamullee hanqoodha baay'ee rakkoodha. Namoonni amma halkanidha kunis taa'ee bule har'a namni irraa kaanaan haguma wannaa jedhan asirra naa godhani bakkeen dhibamaan itti ciisullee baay'ee rakkisaadha. Haalli ammoo astamaamiin illee itti bakkeen taa'ee amma barcumtuyyuu hin jiru teenyeetoo ittiin yaalchisuuf. Kana xiqqoo rakkoon malee yaa'u yaaltonni baay'ee shaggaadhaan jedhee yaala. Hospitaala kana amma guyyaa 9 ana aminyatti irraa dhufe. Maal taatani? Osuma ol koreetni mukarraa lafa dha'ee. Mukarraa kuftani? Erga seentanii akkami tajaajilli fayyaa isinii kennamu amma fayyaan keessan maal irratti argamame erga dhuftanii waan jiru nu ibsaa. Amma wanni jiru garuu akka fooyyetitti garuu
namni dhukkubsataan heddummateeti kama itti gora walii wallaalu namni heddummatee hisaaba irra seenaa wanta jiruuf akka malee tattaana malee wanti biraa wanti yaala itti dhabne wahiin jirtu. Wal'aansoo ogeeyyiin fayyaa isinii kennanoo? Bareedaadha qaama saalaatillee tubbollee naa galchaniiti fincaan bahuu dide amma inni illee bahee jira fincaan illee bahee jira. Tajaajilli fayyaa hospitaalota mootummaa keessatti kennamu hirmaannaa abbootii qabeenyaa akka barbaadus dhaamanii. አንዳንድ ሁኔታዎች ሲታይ አንድ ከአቅም በላይ የሆነ ነገር እንዳለ ይታያል። የቦታ ጥበት አለ፣ የሰው ኃይል እጥረት አለ፣ የህመምተኛው ብዛት አለ። ይሄ ተደማምሮ ከአቅም በላይ የሆነ ሁኔታ ነው የሚታየው። ይሁን እንጂ አሁን ያሉት ውስን ባለሙያዎች የሚያሳዩት ጥድፊያና በትግስት የሚያደርጉት ሕክምና እኔ በህይወቴ እንደዛ አይነት አገልግሎት ሲሰጥ አላየውም። በእኔ እድሜ በተለይ ወጣት የሆኑ ባለሙያዎች እንዲህ አይነት መስዋዕትነት ያለ ምንም ኔጌቲቭ ኢነርጃይዘር እንዲህ አይነት አገልግሎት ሲሰጡ በማየቴ በራሴ ከ3 ቀን በፊት ለ30 ደቂቃ ያህል በግሌ በቪዲዮ ቀድቻለሁ እና በጣም ይደነቅ ነገር ነው። ምናልባት በዚህ አሰራራቸው ውጤታማ ሆነው ነው የማየው። ወንድሜ ወደ 14 አይነት ባዮሎጂካል ላቦራቶሪ ውጤት እንዲመረመር አድርገዋል። 12 አይነት ከውጪ በሚንደኑ ኢንቨስት እንትኖች ዲቫይስ ተጠቅሜ ወደ ውጤት ላይ ደርሻለሁ። ሌሎችም ሰዎች ምንም አይነት የሞት አደጋም አላይም። ክሪቲካል የሆኑ ህመምተኞች አሉ፣ እየዳኑ ነው የሚሄዱት፣ ያሉትም ትሪትድ ይሆናሉ። ሁሉ ጊዜ የጥድፊያ ስራ ነው ያለው እና በዚህ ላይ በአጋጣሚ እናንተን ስላገኘውም ደንቆኛል። እንግዲህ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ትልቅ ስራ ተሰራ የሚባለው እምለውም እኔ ይሄ ትልቅ ግዙፍ የሆነ ሆስፒታል ነው። እንደዛም ሆኖ ጥበት አለ። ስለዚህ ምንድነው የውጭው ማህበረሰብ እዚህ ላይ በተለይ ኢንቨስተሩ ተረባርቦ ክፍል የሚጨመርበትን ሌሎች ነገሮች የሚያስፈልጉትን ነገሮች ሁሉ ኦርጋናይዝድ በማሆን መዋጮ በማድረግ ይሄን ነገር ማስቀረት አለባቸው ብዬ ነው ገምተው። በበኩሌ ይሳካል አልተሞከረም። ለዚህ ሆስፒታል የሚል እርዳታም እስካሁን ድረስ አልገጠመኝም። እኔ ተወልጄ ያደኩት እዚህ ነው። ቢልዲንጉ ከመሰራቱ ውጪ እንደዚህ ለውስጡ ፋሲሊቲ የተደረገ መዋጮ የለም። በበኩሌ ፈቃደኛ ነኝ ለመስጠት። ዶክተር በቃና ለሜሳ ፕሮቮስት ዮከን ሆገና ወሊገላ ኮሌጂ ፈያ ሆስፒታል አዳማ ፊ ስፔሻሊስቲ በቀክሰኒ ወልአኑቲ ሆስፒታል ኩኒ ኮሌጂት ሀጅጅረሙ ማለት ተጃጅለ ሆስፒታላት ከነከና ቱሬሮ ዴራፊ ወጋ ኦልሞስት ወጋ ተደተማ ሆስፒታላት ተጃጅላ ቱሬራ ገሩ ሞወጋ ኩዳላማቲ አሰት ኮሌጂ ተኤ ሞጋሳ ጨፌ ሞቱማና ኦሮሚያቲን ከነኒ ሞጋሰሜ የወሰነት ካን ኮሌጂ ተኤፊ ሰበባ ሰነዱረ ተጃጅለ ያላ ቆፈረት ሆርዶፋ ቱሬ አመገሩ ተጃጅለ በሩምሳስ በሩፍ በርኖታ ፊ ቋኖ ደበለታን አከውጅቱ ዋንት ከነ ኤርገመት ከነመን ኤርገመ ሰነ ፍዳቴ ወጋ ኩዳላማን ደርቤፍ በሩምሳፍ በርሲሱ ከኒሰ ተጃጅለ ፈያ ፊ ቆራኖፍ ቋኖ ስፔሻሊ ፈያ ወረት ወልቀበት ወጅኒን አካ ኤርገመሳ ጉዳት ጎዳ ከሙላታ ሳት ከነ ተጃጅላ ጅሮ ይችላል ጥየፈኖ ከሰኒ ሂኔ ሰልጲሱ ጥየፈኖ ስን ተጃጅለ ፈያቲፍ ከነተን ሰልጲሱ ሆጂ ሰደን ከነ ወልት ቀበቹን አከምት ወልት ቅንዴሰኒ ወጀቹን ደንዳማ ዲሞታ ሰደን ከነ ኮሌጂን ጋፋ ሆስፒታል ገረ ኮሌጂት ጋፋ ጉዳቱ ካዮ እኒ ከኒስ ተጃጅለ ፈያ ወጅ ወልቀበቱ አከምት ዴማ ከንጀሩ ከነ ጥየፈኖ እኒ ከኒስ ተጃጅለ ፈያ ረት ቀቡ አክቹአሊ hinxiqqeessu faayidaan isaa baay'ee cimaadha. Inni tokko kaayyoon dhaabbata wajjin wal qabatee kan jiru rakkoon kenniisa tajaajila fayyaa akka naannootis akka biyyaattis bu'uura jedhamee yaadamu hanqina ogeessa fayyaati. Kanaaf hanqinni ogeessa fayyaa tokko fooyya'uu kan danda'uu fi baruu fi barsiisuu wajjin wal qabatee waan ta'eef keessumaayyuu akka naannoo Oromiyaatti yeroo sanatti kan ture hakiima waliigalaa fi sadarkaa ispeeshaalistiitti kan jiru hanqina guddaa kenniisa tajaajila fayyaa wajjin wal qabate waan ta'eef sana furuuf gara kolleejiitti kan ce'e erga sanaatti kolleejiin keenya ispeeshaalistoota hedduu sadarkaa maastarsiitti barattoota hedduu fi sadarkaa immoo post basic digriittis digrii post basic digrii jedhamu irrattis immoo fi hakiimota waliigalaa eebbisiisuu irratti waggaa 12 darbeef tajaajila guddaa kenneera. Kuni nuti akka hospitaalaatti
tokkoffaa namoonni nuti barsiisnu namoota post beezik yookaan ispeeshaalistii yeroo barsiisnu ogeessota fuuneeti barsiisna. Ga'umsa isaanii fooyyessuuf barsiisna waan ta'eef ogeessonni kun otoo tajaajilanii baratu. Otoo tajaajilanii waan barateef indirectly humna namaa dabalataa arganneerra akka hospitaalatti jechuudha. Kanaaf waldeeggaraa jechuudha. Qorannoonis immoo rakkoo hospitaala kana keessa jiranitti kan qorannootiin murtaa'ee qorannootiin ilaalamee furmaannitti kennamu waan ta'eef sunis deeggarsuma kenniisa tajaajila fayyaa irratti bu'aa dabalataati kan inni fidu jechuudha. Guyyaa ayyaanaa gara hospitaala keessanitti imallee bakki itti amma argamnu kun immoo iddoodhumatti tajaajila fayyaa itti kennitanidha. Yeroo ayyaanaa kana hojiin tajaajila fayyaa hospitaala keessan keessatti kennamu maal fakkaata? Ayyaanota irratti kutannoon ogeeyyiin keessan qaban guyyaa guutuu tajaajiluu irratti balaa tasaa tajaajiluu irratti wal'aansa akkasii kennuu irratti maal fakkaata? Mee ayyaanaanis wal qabatee haa kaasnu. Sirriidha. Ayyaanni nuti akka ogeessa fayyaatti sektoraalee mootummaa jiran keessa kan hojiin isaanii sa'aatii hojii mootummaa siivil sarviisiin eeyyamuutiin ala darbanii sa'aatii 24 hojjetan muraasa keessaa sektorri fayyaa tokko. Kanuma keessaa immoo nuti akka hospitaala keenyaatti hojiin keenya ayyaana haa ta'u, guyyaa halkanii haa ta'u, sanbataaf dilbatallee haa ta'u, tajaajilli keenya dhukkubsatan sa'aatii kamitti dhukkubsachuu waan danda'uuf dhibeen adda addaa sa'aatii yeroo kamitti uumamuu waan danda'uuf nuti yeroo hunda kan tajaajila kenninu. Kana irratti kan fayyadamnu yaa ogeeyyiin keenya nuti akkaataa qajeelfama mootummaatiin sa'aatii idilee siivil sarviisiin eeyyamuutiin irra yoo darbame ogeeyyii jijjiiruutiin dabareetiin hojjechiisna. Kan immoo sa'aatii mootummaan eeyyamuutiin ol yoo ta'e sadarkaa compensation yookaan duutii peementii jedhamuun kafaltii adda addaatiin kan kafalame hojjetamu. Garuu karaa kamiiniyyuu haa ta'u hojiin fayyaa sa'aatii kamiifiyyuu kan adda cituutii miti. Ayyaana wajjin wal qabatee nuti akka ayyaanaatti qophii guyyaa yeroo idilee tajaajila idileetiin kennamu dabalataan qophii nuti goonu. Maaliif gaafa ayyaanni dhufu nuti akka sektara fayyaatti pilaanii hin baafanna. Pilaaniin sun maalla ayyaanni kun gaafa dhufu maaltu carraan namni itti miidhamuu danda'u dabalataan maaltu jira. Balaan tasaa hin dabalaa kan jedhu ni ilaalla. Beekamaadha balaan tasaa hin dabala. Balaa tasaa keessa balaa konkolaataa ta'uu danda'a, balaa walitti bu'insaa ta'uu danda'a, balaa kufaatii adda addaa yookaan immoo lola adda addaa ta'uu danda'a. Kun hin dabala. Lammaffaan immoo balaa nyaata wajjin wal qabate akkaataa nyaata wajjin wal qabate balaan dhufu ni jiraata. Nyaata nyaatan isaan tolu dhiisuu irraatiin rakkoon adda addaa uumamuu danda'a. Balaan kan biraa immoo tajaajila yeroo ayyaanaa godhamu wajjiniin uummanni mana isaatti tajaajila inni fayyadamu wajjiniin rakkoo wal qabatanii dhufan jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf kan akka keemikaalota adda addaa nyaata bilcheessuuf itti fayyadaman kan akka kasalaa ta'uu danda'a, cilee adda addaa kan humna ibsaa itti fayyadaman ta'uu danda'a. Keemikaalota adda addaa immoo kan dhugani namoonni poisoning ta'uu danda'a. Kana wajjin wal qabatee miidhamaan baay'een waan jiraatuuf rakkoon kun yoo uumame humna namaa muraasaan akkamitti qindaa'insa cimaatiin akkamitti balaan kun dandamachuu danda'a yaalamuu danda'a kan jedhu karoora baafanneeti kan itti hojjennee kan tajaajila kenninu jechuudha. Fedhiin hawaasni tajaajila fayyaatiif qabu hedduu waan ta'eef bu'uuraaleen misooma fayyaa hospitaalichi qabu wajjiniin wal simuu baatus humna qaban guutuun halkanii fi guyyaa tajaajila akka kennan himan. Sirriidha. Yaa hospitaalli keenya akka naannoo Oromiyaatti hospitaala guddaadha. Hospitaala mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa sektara fayyaa naannoo biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatiin kan hoogganamu. Kanaaf hospitaala biiroo eegumsa fayyaatiin hoogganamu keessaa hospitaala guddaadha. Tajaajilaanis infraastiraakchariitiinis humna namaa qabuunis hospitaala guddaadha. Nuti naannoo Oromiyaa qofa miti kan yaallu naannoon Adaamaatti kan dhiyaatanii naannoo Affaarillee karaa naannoo Amaaraallee naannoo Somaalee naannoo Kibbaarraas namoonni rifeeritiin dhufan jiru. Naannoon Oromiyaa immoo baha biyyatti akka jiranitti tajaajila olaanaa fi ogeessa olaanaa barbaacha rifeeritiin nu bira dhufan. Kanaaf grossly kachimentiin keenya naannoo miliyoona 10ti kan yaalla jedhamee akka kachimentiitti kan qabanneeru. Kana wajjin wal qabatee hospitaalli sadarkaa kanarra jiru waan hin jirreef akka naannoottis kan biiroo eegumsa fayyaatiin hoogganamu jechuudha. Namoonni baay'een yeroo dhufan tajaajila kana filachaa dhufuu riferiitiin as dhufuun baay'achaa dhufeera. Kana wajjin wal qabatee uummanni as dhufuu akka nuti riferii maleedha kan fayyadamaa jirru. Hospitaalonni sadarkaa keenya jiran biyya kana keessa jiranii peeshentii isaan bira dhufu riferii yoo hin qabaanne hin deebisan. Sadarkaa hospitaala jalqabaa yookaan sadarkaa hospitaala waliigalaatti yaalamuu qabu kan jedhu. Kan keenya comprehensive specialized hospitalidha sadarkaansa garuu riferii malee nama hunda yaalla. Kuni kan inni ta'uu fi
hospitaala magaalaa kana keessa hospitaala mootummaa kan ta'e tokkichi hospitaala kanadha. Kanaaf yoo asitti deebisne namoonni bakka itti deemanii yaalaman namoonni harka qalleeyyiin bakka itti yaalaman carraa biraan qaban. Kanaaf nama hunda fudhannee namoota balbala irratti deebisuurraa ispeeshaalii balaa tasaa wajjin wal qabatee kan jiru jechuudha. Lafa ciibsine waan wambarii irratti haa ta'u waanuma lafa haa ta'u kaartoonii waan jiru hunda yaallee lubbuu nama sanaa baraaruu irratti fookas kan goonu jechuudha akka ogeessa fayyaatti. Bulchiinsi mana kanaa yaa'us ogeessa fayyaatiin kan inni bulu haga ogeessa fayyaa ta'anii jirutti namni lubbuun isaa haa baraaramuu malee bakki ciisuu fi bakki taa'u dursa kennamuu hin qabu. Yoo danda'ame namni hunduu argachuu qaba yoo danda'amne garuu lubbuun isaa hafuu qaba kan jedhu kaayyoon keenya. Kanarraa kan ka'e akkuma sila ilaaltani naannoo balaa tasaa irratti namoonni baay'een sireerraa otoo sireen argatiin kan kaartooniirra wambariirra waan taa'umsa adda addaa irra ta'anii kan lafallee ta'an ni jiraatani lafa ta'anii kan oksijiinii fudhatanii ni jiraatani lafa ta'anii kan giluukoosii fudhatanii ni jiraatan akkuma argitani kuni kan uumamu nuti akka ogeessa fayyaatti lubbuu irratti fookas goona. Garuu immoo akka naannoo Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti immoo namoota bajeta guddaa murteessuu danda'an kanarratti karoora baasanii wajjininis dubbannee immoo ekspanshinii adda addaa hospitaala kana keessatti waggaa arfan darbe ispeeshaalii keessatti ekspanshinii guddaan hospitaala kana keessa moonii deemaa jira. Gara biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa wajjiniin waliin ta'uudhaan hospitaalumti amma keessa jiru haaraan kun kan waggaa 3 walakkaa akkas erga tajaajila jalqabe. Innumti erguma jalqabe immoo hin teenye kan biraas akkasuma ekspanshinii jedhame immoo kan gamoo kompleeks sadarkaa sab ispeeshaaliti sarviisii kennuus immoo amma jalaan jalqabamee jira. Kolleejiin fayyaa hospitaala Adaamaa hojjettoota 1,000 ol ta'anii fi bu'uuraalee misoomaa fayyaa yeroon barbaaduun tajaajila kennaa akka jiru hoogganaan damee misooma humna namaa obbo Dajanee Gammachuu himaniiru. Turtiin nuti ayyaana cuuphaa bara 2015 sababeeffachuudhaan kolleejii fayyaa hospitaala Adaamaatti taasisne kana ture nagaan tura.